Yooyyaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hiriyoota koo guyyaa irraa kana namoonni tiiktookii namaa jala seentanii yuutuubii namaa saabskiraayib gochuu barbaadan jalqaba piroofaayilii namichaa jala deemtanii sitanii kunoo bakka mallattoo yuutuubii qabdu kana gadi gidii gootu. Kanatti aansuudhaan yoo jiimeelii keessa yuutuubiitti konneektii gootaniif ta'e baay'ee gaariidha. Yoon goone ta'e immoo bakka kanatti loogiin jettanii seentu jechuudha. Erga loogiin jettanii kaatee kunoo saabskiraayib kan jettu kana gadi kilik gootu. Akkuma kilik gootanii saabskiraayib jedha. Kanatti aansuudhaan beelii kana gama achii bantu. All personalized neen jedhee dhufa. All kan jettu kana filattu jechuudha. Kana jechuun yeroo namichi yuutuubii isaarratti wanta tokko abloodii godhu kallattumaan dafii notifikashinii siin galaa jechuudha. Amma waa'ee yuutuubii baranne irraa kanatti aansinee mata duree biraa barachuutti adeemnu. Barnoonni keenya itti aanu immoo hiriyoota keenya tiiktookii irratti akkasumas warra foolooyin gochaa jirru akkaawuntiin isaanii jalaa gubate of jalaa baasuu qabna. Sababiin isaas kana booda homaa tokko hin fayyadanii. Kana gochuudhaaf jalqaba piroofaayil piikcharii keenya jala deemna. So bakka kana bakka foolooyin jedhu kilik goona. Sanatti aansuudhaan kunoo gama olii kanatti tiiktooker jennee barreessina. Amma namoonni lama jiru balleessaa waan tureef jalaa malee baay'ee turanii. Amma namoonni lama akkaawuntiin isaanii jala biloogdi yookaan baandii ta'eera. Baandii jechuun gubateera jechuudha. Akkas gadi kilik gootanii ilaaltu kunoo bakka kana baandiidha akkuma argaa jirru. Egaa kana booda namoota kana aanfoloo gochuu qabdu jalaa baasuu qabdu jechuudha. Namoonni tokko immoo maal jettanii baay'ee foloo goone foloo baakii hin deebisanii yookaan immoo 10,000 geessanii 10,000 geessanii kunoo fakkeenyaaf sawaasawwan 10,000 galtee jirti. Kanaaf egaa aanfoloo gochuu piroofaayilii keessan jala deemtaniiti gaddeemtu. Zeen gana kilik gootaniiti namoota turan fa'aa akkasitti gadi barbaadanis keessa kanatti barbaadanii maa deemtanii irra baay'ee ture rafatti aanfoloo gootu jechuudha. Aanfoloo gootu. Barnoonni keenya itti aanu immoo akkaataa kamitti yeroo tokkotti gastii nama 5 akka galchinuudha. Jalqaba bakkuma itti gastii aksepti goonuu sana gadi kilik goona. Itti aansuudhaan seetingii gama harka mirgaa jirtu kana ishee kana kilik goona. Zeen paanelii kan jettu kanarraa gara giriidiitti kilik goonee jijjiirra. Amma switch jenna. Zeen gama jalaa kana fix dayaatti kilik goona. Switch jenna malee. Sana booda durbatti deemee 1 2 3 4 5 bakka gastoonni nuuf ta'anidha jechuudha jarreen kun. Gara duubaatti deebi'uuf yookaan gara paanelitti deebisuuf gasti kana kilik goona. Kana booda seetingii gama harka mirgaatti kilik goona. Giriidii irraatii gara paanelitti goone paanelii kana kilik goona. Switch jalaa kanaan flexibility laayaatii deebisnee cufna. Switch goona. Xumurame gama namaatti gara duraatti deebinee jechuudha.